Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii oduu ofii jedhu guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufeen jira. Qophii oduu ofii jedhu guyyaa har'aa ammoo maal irratti xiyyeeffata yoo jettan seenaa aanaa gumbichuu dabareedhaan marsaa yookaan dabareedhaan simbiraan gahaa jedhetan ture. Har'a immoo marsaa duraa kana seenaa holqa xaaliyaanii tokko qabadhee simbiraan gahaa waan ta'eef iyyuu haga xumuraatti akka nu hordoftan isiniin jedha. Afra yuutuub immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu dagatinaa isiniin jedha. Kabayo gurmu fajira Daka morma volta girmi Waini inu nyachi sinirmi Humano rabute Mali bade achitafte Akka jafita sadute Holqa xaaliyaanii akkuma maqaa isaa irraa ibsamuu yaalametti bara mootummaa Haayile Sillaasee keessa xaaliyaanonni biyya keenya weeraruuf aanaa kana qabatanii turan. Uummatni Oromoos ta'ee uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa daangadhaa hanga daangatti sirna faashistii xaaliyaanii kana tole jedhanii fudhannu jechuudhaan fincila kaasanii turan. Qabsoo guddaa gaggeessaa turan. Qabsoo isaan gaggeessan turan kana keessatti immoo xaaliyaanonni dursanii holqa kana qabachuudhaan akka mana hidhaatti itti fayyadamaa kan turanidha jechuudha. Holqa kanas immoo viidiyoodhaan marsaa ta'utti isin biraan kan geenyu ta'a. Holqa xaaliyaanii kana keessatti immoo kutaan tokko holqi xaaliyaanii kun kutaa lama qaba. Kutaan tokko namoota 15 yoo qabu, namoonni 15 achi keessatti hidhaman kun immoo hidhamtoonni yeroodhaaf qofa kan achi keessa turan yommuu ta'u, sana booda murtii ajjeechaa yookaan tarkaanfii sukkaneessaa kan irratti fudhatamuudha achi keessa baafamanii. Kutaan lammaffaan immoo hanga nama 25 kan qabu yommuu ta'u, isaan kunniis immoo adabbii haleellaa gara jabeenya guddaadhaan akka amananii sirna xaaliyaanii kana ofitti fudhatan gochuudhaaf dhiibbaa geessisaa kan osoo dursee holqa kana qabatee jiraate sirni kun yookaan immoo gocha kanaa kun irratti gaggeeffamu tureyyuu guyyaa saniifis. Garuu immoo dursanii waan holqa kana qabataniif xaaliyaanonni mana hidhaa yookaan immoo akka mana hidhaatti itti fayyadamaa turanii holqa kana. Kanaaf holqi kunis immoo holqa xaaliyaanii jedhameetu immoo kan moggaafame jechuudha. Walumaa galatti holqi xaaliyaanii kun yoo xiqqaate nama 40 sana ol kan qabudha malee sana gadi kan qabu miti. Kutaa lama qaba isiniin jennee irraa asuma keessatti iyyuu jechuudha. Holqa kana dursanii waan qabataniif akka mana hidhaatti itti fayyadamaa turan xaaliyaanonni. Holqoonni isa fakkaatanis immoo baay'eetu jiru. Isas immoo dabareedhaan isin biraan geenya. Waa'ee holqa kanaatti irratti immoo yaadni yookaan immoo gaaffinan wanni natti ta'e wanni kaasuu barbaadu keessaa inni tokko holqa jechuun iyyuu kasala bakka da'oo gootonni keessa taa'anii itti lolaa turanidha. Iddoo biraa osoo fudhanne kan immoo xaaliyaanonni waan dursanii qabataniif weerartoonni isaanis waan qabataniif akka dhuunfa isaaniitti dhimma itti bahaa turanii. Garuu immoo holqoota kana bulchiinsi magaalatis aadaaf turizimiin aanaa kana osoo dursee duraan irratti xiyyeeffatee jiraate bakka bashannanaa bakka daawwannaa ta'ee maddoota galii garagaraatiif irreen kan oolu tureeyyu. Amma immoo holqi xaaliyaanii kun immoo bishaan holqoota kana diigee balleessa jira. Itti xiyyeeffachuu dadhabuun kana nama miidha. Waan of harkaa qaban tokko haguma of harkaa qabanitti itti dhimma ba'anii itti fayyadamanii uummataaf ooludha malee osoo ta'een seenaa tokko hin qoraatiin holqi kun yookaan immoo shiftoota keessa galatanii ilaalcha biraa fudhatanii raawwatanii yookaan itti xiyyeeffachuu dadhabuun hanqina guddaa akka namatti fidu immoo kanarraa mootii holqoota baay'eetu jira. Hawwata turizimii baay'eetu jira. Aanaa gumbichuu keessa tokko lama sadii jennee oduu yaamne baay'eedha inni kaasna malee wanni nuti haasofneef hin jiru. Garuu kana keessa wanni irratti xiyyeeffatame gama aadaaf turizimiitiin isaa ta'u akkasumas immoo gama bulchiisota aanaa kanaatis gama bulchiisa magaalaatiinis haa ta'u wanni irratti xiyyeeffatame irratti hojjetame immoo tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kuni maaliif ta'e warroonni hordoftan warroonni afra yuutuubii kanaan kallattiinis ta'e bifa garaagaraatiin nu hordofaa jirtan wantoota kana immoo hojiirra oolchuunis isinis akkuma qorattanii wanna kana gara hojiitti hiiktan isiniin jedha. Namni kamiyyuu seenaadhaafis teechifachuun nama barbaachisa. Har'a manni Oromoo hayyoonni Oromoo dur kan keessa galaa turan bakkee sayyoota holqoota kana hoo ta'u manni har'a kunoo ijaaramee namoonni keessa galan kun osoo sirna garaagaraatiin dhufee nama harkaas diigame bakka da'oo fi bakka ittiin uummanni keenya keessa boqotan ta'uu danda'a waan ta'eef holqa girmee fudhannee amma uummanni irreen kutaa kutaadhaan keessa jiraachaa akka ture irreen akka seenatti hin kaasne marsaa isaa dabareedhaan qabannee simbiraan keenya waan ta'eef uummanni irreen keessa jiraachaa akka turedha. Bakka itti nyaata qopheeffatan, bakka itti midhaan kuusatan, bakka loon galu garagaraan kophaa
Shawwaatti jira holqi Girmii hoggaa fudhannee ilaallu jechuudha. Holqi kunis immoo bifa saniitti bareedee itti hojjetamee raawwatee aadaaf turizimii irratti xiyyeeffatee oduu holqa Xaaliyaanii kana bareeche ammumaan boodayyuu naannoo sana bareeche bifa hawwata turizimiitiin illee bareedina madda galiitiif illee ooluu danda'a. Aanaan kun aanaa jabduudha. Namumatu gadi xiqqeechaa jira. Magaalaan tun illee magaalaa jabduu magaalaa bara kam akka hundoofte irra ishis marsaa itti aanutti isin biraan geenya. Isa san waan ta'eef iyyuu magaalaa tanaas kan guddisuu danda'u, aanaa kanas kan guddisuu danda'u, uummata naannoo kanaatis kan guddisuu danda'u wantoota hawwata turizimii fi wantoota madda galii ta'an iddoo bashannanaa garaagaraa waan ta'eef isarratti xiyyeeffatamee akka hojjetamuun dhaamsa kooti. Bira dabruunis hin barbaachisu. Oduu ofiimmoo akka daawwattan akka hordoftan isiniin jedha. Fayyaa ta'aa. Guddaa galatoomaa. Horaa bulaa.